Zakush Nation siin Wallagga irraa dhufataan jechaa jiru. Maal jettu? Zakush Nation. Okay, Zakush Nation is nama gaarii nama beeku rakkoo hin qabu. Kuramma nuti eeraa jirra obboleewwan filannoo sadhumaatii miti obboleewwan nu amma eeruu eeraa jirra isin akka sammuu keessa kaa'ataniif malee filannoo sadhumaati jechaan jiru wanti nu hubachuu qabdan jechuudha. Isiniif ibsaa jirra. Manni murteen hin geenye baran mallee isin keessaa filattanii waan isiniif ta'u irra geessu jechuudha. Abdii Saagaas nuu kenni. Abdii Saagaa jechuudha gara Shawaa keessa nama baay'ee guddaa dhugaa Rabbii dubbachuuf biyyaa kanarratti Abdii Saagaa big respect nama baay'ee namuusa qabuu fi Oromoota kamiifuu jaalala qabu. Namni sunis baay'ee nu barbaachisa. Harargee keessa namni kamuu himamu akka shamarratti xaliileedha. Akka dhiiraatti haroo yookaan akka miidiyaa irratti ammoo akkana jechuutiin maakii orootii fi caaltuu jedheen jira. Egaa isin keessaa filattu eeruudhaan masiniin gurra buusaa jira jechuudha isiniif galee. Qabsooftuu kana jechuudha. Hayyee gama egaan Oromoo hundarraati jettanii isin Walloo keessaa ammoo dhugaa dubbachuu fi mucaa sabboonaa Walloo jedhamu tokko Saawudii irraa gara biyyaa galee mucaa sana miidiyaa kanarratti baay'een beekaa. Amma xiqqoo garam akka jiru hin beeku miidiyaa irraa badee jira. Ijoollee Walloo miidiyaa kanarratti baay'inaan argaman dhiifamanaaf godhaati. An akka kiyyatti abaluu jechuu hin danda'u yoon kana jedhu. Qorataa Walloo sirreeffama. Walloo keessaa mucaa mootii dingoo kan jedhamu tokko kan yeroo birrii gargaaru san obsaa. Nu waliin ture eessa badee dhiyoo kana miidiyaa gubbaa. Gumaan kaminne. Gumaa sabaati. Gumaan kaminne dha. Obboleessa Okay, Wallagga keessaa Dr. Naafiyaa Diinillee keessaa nu jalaan gala. Naafiyaa argeetu. Ayyee. Barsiisaa Oromoo app Walloo irraa. Bari barsiisaa Oromoo app miidiyaa Facebook irra malee TikTok kanarra akaawuntii qabaachuu isaa iyyuu beeku dhugaa dubbachuu fi Facebook irratti nama baay'ee obboleewwan keenya gama yeroodhaaf barbaannaa yeroo koreen hojii hojjetu immoo bu'aan argamu immoo duula tiitarii deemnee akka gaariitti duullu yookiin immoo hanqinni jiraatu sanarraa wal gulaallee illee waldeeffachuudhaa fi amma yeroodhaaf bu'uureessineetu sana booddee itti deemna. Wanti isin beekuudhaa qabdan filannoo boordiin filannoo hin beekne filattan akka nuti jenne nuti TikTok irratti filataa irra malee lafarratti miti waan ta'eefu sadaquma nu qabaadhaayi TikTok irratti burtukaan miidhagsaa hin iyyaksiifne akkasii aslii situn kennine yaada. Wanti anis gaa dubbadheen ba'a ammas kamala kooti. Ustaazota keessaa naa qabe ustaazota jedhi. Warra miidhaa fayyadamu. Qobatti tole. Dhukkuma humna dabale meeraa akka jirru. Dura kana bakkaan gaa. Dhukkuma humna. Dura ka qeerroo qarree kana xumura. Eessaa jette? Ustaazota Dhukkuma humna. Jimmarraati? Dubartii dabalteetta maameen dubartii dubbatee ture laata jimmarraa. Dabaleera. Jedhameera tokkummaa. Dubartii dabalameen kalaasisu. Tokkummaan dhiira. Saamii Karrayyuu koomentii kee qofa ilaala. Dooktar Tokkummaan jira. Intala Dubaayin jirtu sana meetti dabalaa dubartii keessaa biiftuu shoomumaa jettan. Biiftuu baashii shoomumaa jettan. Saamii Karrayyuu adeemsi. Obsaa nu jeeqaa jirta. Dooktar Adimaa jedhee dhiifama nu gaafadhu. Dhiifama ayyee galatooma. Ayyee. Biiftuu faashin shoo jette Mubaarakii biiftuu faashin shoo yeroo baay'ee hojiidhaan biizii taati waan kanarratti argamtu natti fakkaatu jiraatte gaariidha. Filannoo rakkoo hin qabu qabadhu siis biiftuu faashin jedhi Amiiraa dhii qabadhu rakkoo hin qabuu fi amma Saamii Karrayyuu dubbitu. Yoon filatamne beerii Shawaa keessa dubartii. Shawaa beerii okay beerii. Yaa beeriin baay'ee gobaziidha yaa. Thank you. Ayyee. Tole amma naa dhufeera. Dooktar Asliitun dubbanne dooktar dubbadhaa. Wayi dooktara kiyya dhumarra gootee. Ammaan godaree nama na jalaa fixxanii bar. Boorana irraa eenyu haa ta'u? Gujii irraa eenyu haa ta'u? Abboo doktara dubbadhu mee waa filadhu. Ani yoo ijoollee maanii maqaa dhawwadhu filtanii makii haroo caaltu yeroo akka deebisaatti nama lafarraa dhufe. Asi obsaa naaf yaadin faa yoo warrumaan fedhu tokkummallee na jalaa saamtanii waan ofii itti naa dabalaa waan ofii maa filannoo keessaa hambiftan akka guddoo du'aa hin ogootu akka yaada haarawaa nama
eessatti arsitti daballa miti waan ofii. Gujii irraa nageessoo oddoo ni jirure nageessa. Inko falta awwalu. Waan ofii walloodha. Waan ofii walloo dhiifama sirreeffama waan ofii walloodha. Ankit. Cekee hawa fedhi. Waan ofii walloodha jette. Nama tokko dabaluu. Awwalu gujii irraa eenyu ta'u. Sirriitti deebii barreessi. Ummata. Ayyee maskii mangee ammas immoo nama tokko namni dabalu. United Oromiyaa sana bada sosocho'aa utuu danda'ame itti dabala. Wallahi. Abbaa United Oromiyaa. Harargeerra. Hin beeku waan bakka inni ta'e hin beeku wallahi rabbina tarka. Maakii harargeerra. Qaajulleen jira bar. Makitti dabala. Boorana qajuunis ni. Qaajuu moo. Ayyee. Qajuudhaa fi gujiirra awwaluudhaa fi awwaluu butulaa. Shamara keessaa yaada qaba. Obsa xiqqeetti bichaa yaada narraa fuudhu. Jimma keessaa jechaadha. Shamara bakka hin buufanne. Mucayyoo Munaa Jimmaa jedhamtu akka jira. Munaa Jimmaa. Yoo qabeetan jecha. Tamaamee fa'aa daawwaan as saqaayyaas tokko yeroo mara. Fu'aad biyyaas jira. Namoota baay'eetu jiru jara keenya. Yommuu jara wanti kun kaafame. Namni keessaa filatu rakkoo hin qabu. Filannoo dhabnoo nuti akka filannoo galmeessa Artisti qaranillee hin jirti bar. United Artisti qaranillee hin jirti. Iluu abbaa boraarra. Alex Taayye. Beetaaniyaa galchimee dubartii keessa. Daadha manaan as biinu kadhatu qabi. Hawwii sanyii Jawaar Muhammad. Hawwii Jimma keessa Munaa Jimmaa jettee Nasri. Carraa naa kennaa mee al tokko. Ayyee asli dubbadhu. Nama ina kun ati toppira jiru kana galchi Efreem jalaa gabbu'a. Bitaaniyaa Efreem giiftii kun toppira mataa kee gubbara laale. Ayyee argeen beeku garuu tole. Ergaddu Bitaaniyaa. Nasri Jimmarraa Munaa Jimmaa jettee moo nama biraa jettee? Booranarraa obsa. Munaa Muhammad yookiin Munaa Jimmaati yoo dogongoruu qabu maqaa isii sirrii jecha. Ayyee maal jettan? Obsa biyya maanta muka biraa. Maal jette? Booranarraa obsa jechaa jira qajuuni. Obsa Mansuur Jamaaliin nu qaba. obsa eenyuti? Obsa eenyuti barreessi. Mansuur Jamaal. Booranarraa obsa Maal jettan Garuu moo bube? asirratti nuti amma Mansuur Jamaal. Ogutaka warri filatu isini. Iluu keessaa malee nama tokko nama yaada. Zaak Iluu mucaa jedhamu Jarman kan jiru. Mansuur Jamaal jechaa jiranii. Mansuur Jamaal Jimmarraa. Ilubaa Booreerraa mi? Ilubaa Booreerraa. inni bakka farqiin qabnetti maal yoo margamaadhaaf dhaaba. Isa keessaa qiyaaqii yeroo nuti gubinaa Amma dhaggeeffadha. Uummanni immoo maal jedhaa haa filatanii garuu namni akkanatti uummata jala gabbu'ee dirqama waan namni badii gisee hojjetu dhiisaa jechuun danda'uu qaba. Isni garee hojii hojjetuu qaba. Nama hunda maaliif nama xiqqaas guddaas hin taane jala gabbu'anii kun sirrii miti jennee nama san gorsinee dura gorsine akkasitti hojiin akkasitti namoota amma filamu kana hojii isaanii yoo kan hojjetan ta'e yoo hin hojjenne ana fakkeenyaaf yoo na filattanii ani hojii san hin hojjenne akkana jijjiirtan akkas ta'uu qaba jechuudha. Isni galee. Ayyee wallaga keessaa Anillee gabbu'a obsa warra as jiru kana guutuu gabbuuse nama biroo galchi filachiisi. Nagaa ol deebinaas. wallaga keessaa gadaa bilisummaatti ilaa dabaliiti nan bu'aanti. Wallahi gadaa bilisummaa tokkoffaadha. Andanya number 1. Kanaaf jenne. Wallaga keessa. Kanaaf jenne. Ani shawaa keessaa eenyuun itti dabaleera? Sanjii Gadaa.
obsaaf diisaaf nu barreessi. Warri caffeettan barreessanii. Obsaaf diisaa nu barreessi. Warra xaxatan, okay? Namicha obsaaf diisaa. Obsaaf diisaa. Haga danda'ametti tole barreesseera. Haga danda'ametti maal gootu isinitti fakkaatee obboleeyyan keenya yaada konistiraaktiif ta'e qofa nu kennaa nu hubachuudhaaf yaala eenyuun iyyuu ol kaasuudhaaf eenyuun iyyuu gadi buusuuf miti. Akka ilaalchaatti yoo ta'e hawaasa tiiktookii irraa walitti mufataa jiru kana akkamiin kallattii itti saba keenya fayyadu irratti gurmeessuudha dandeenya, walitti dhufuudha dandeenya, marii hawaasaa akkamitti teessisuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma namni 2,000 dhufeera. Nama 2,000 kana sa'aatii 2 asirra kaa'uutu hin taane daqiiqaa 20 qofaadhaaf duula tiwutarii irratti hawaasa tiiktookii irraa walitti mufataa jiru kana akkamiin kallattii itti saba keenya fayyadu irratti gurmeessuudha dandeenya, walitti dhufuudha dandeenya, marii hawaasaa akkamitti teessisuu dandeenya. Sagalee fokkisaa akkasii dhaggeeffataa Okay, obsa guddaa qabdi jechuudha. meeshaalee godhaa. Saniif iyyuu haala kanaan nu hubadha. Eenyuunuu ol kaasuu fi salaalee harka baaseera. Saaqa Wallagga irraa jedhanii sagalee nuu kennaniiru. Seeni ishi. Filannoo odoon taane yoo carraa naa kennite yaada wayii akka yaadachiisatitti. Ayyaa ustaas keenya gabaabsaatoo. Dura dursuuf salaamu alaikum suniin jaha akkam waltan. Ani yaanni hojichi ni dinqisiifadhaa bareeda. Laakiin waan jedhani warri asirratti dura waa dalagaa jiru beekamtii qabu walitti qabdoota osoo tahee warroota dubbatanii ibidda dhaamsuu danda'an rakkoo kana hubatan irratti xiyyeeffadha. Isin dura asirra jirtan lallabaa jirtan dhageettii argattu dhabduu waan biraati. Balaa dhaamsitu dhaamsu dhabuu waan biraati. Laakiin uf duuba hawaasa waan kana quba qaban fakkeenyaaf yoo nama filtan Jamaal Mansuur fa'a miidiyaan kun maalitti oolee eenyu ganda arrabsee eessa balaan jiraa nama quba hin qabne dheerina nu gurraan barbaannu nama waa hojjetu barbaachisa ammatti. Digalee maalumatti ta'ee nama quba hin qabne filuun yoo bootaman guuttatuuf taate malee. Lammaffaa immoo warroota jiru kana amma warroota aslii dabalate warra arfan asirra ture. Akka nama walitti qabu akka nama haala mijeessutti odoo dhiiftanii hawaasa keessa warra waa tasgabbeessutti xiyyeeffadha jedha. Kun yaada kiyya filannoo kama waliin argaa jiru ta'a kanuma jechuu barbaade ta'a. Ayyee galatooma ulfaadhaa. Silas eeroon hin dhufaa sana booddee namni itti seenaa fedhiillee inni qabaayii jechuun illee ni jira. Amma kan nuti filataatti jirru tajaajilanni kanaan dura hawaasa isaatiif kenne dubbii inni dubbate irraa kaanee fedhiin inni dubbii fixuudhaaf qabu fedhiin inni nama tasgabbeessuudhaaf qabu quuqamni inni tokkummaa Oromootiif qabu maalidhaa yaada jedhu irraa kaasaniiti namoonni baay'een filatanii galatooma ulfaadhaa. Isaak Zeenoo haga yoonaattis tursuu kiyyaaf dhiifamaa sababiin ana haga yoonaattis turseef tursuu barbaadeetu hin taane namoota akkuma narga kiraawdiidha waan ta'eef galatooma ulfaadhu yaada kee sirraa dhaga'uun fedha. Isaak Ayyee guddaa galatoomaa yaadne sila Caffee raamnis bilis kottu hin erganne dubbadhu. Ayyee Isaak dubbadhu. Tole iluu keessaa sabboontuu iluu kan jettutti naaf dabalee mucaa cimtuudha. Sabboontuu iluu kan jettutti naaf dabalta. Kan biraa akka Jimmaa keessatti gara caaluu namoonni fiffilatamnee jirru kuni namoota xiqqoosii namoonni Jimmaa baay'een hin jaallannedha. Yeroon siin jedhu nuti paartii biraa deeggarra yookaan badhaadhina kana wajjiniin dugdaaf garaadha waan taaneef achi keessa ta'anii ijoollee yaada qabanuu keessatti tokko Hasan Biyyaa jara kana lamaan bareechinaaf qabi. Jarri kun murteessoodha. Gama lamaaniitu nuyi dubbiin jaraa nama fudhatama qabudha. Kan biraa Wallagga keessaa shamarran seenaa jetteetta, seenaa galmeesteetta, seenaa sanyii jaalmarroo ammoos urjii guutamaatti dabala. Wallagga keessaa nama urjii guutamaa. Urjii guutamaa Wallaggatti. Iddoo isheentti si qabamtutti isheen qabdi.
Echaa jiranii as jala jiran saayii miseensi. Muyut gootee jirta Saamii Karrayyuu. Saamii itti fufi. Nageessaa oddoo duubee TikTokii qabaa? Okay. Ishi caaltuu qabishi caaltuu. Okay. Caaltuu artiistii jechuudha. Nama TikTokii qabu naaf haa ta'u. Foloorsii baay'ee qabdi. Caaltuu. Foloorsituun taane TikTokii dhumaa qabaattu rakkoon qabu. Caaltuu eenyuti? Caaltuu Kan saddiin qabeera gurraacha. Caaltuu eenyu? Caaltuu biluu raacha. Ayyee caaltuu biluu galatoomii ulfaadhu. Nama lama qabeera. Asii fi caaltuu biluu nama biraa qabdaa? Eenyudha? Sabboontuu Harargee keessaa filadha. Sabboontuu gadaa. Sabboontuu Gadaa. ayyee galatooma adeemsa filannoo irratti yaada yoo qabaattan na gaafadhaa. Kan nuti goonuu poolii qopheessinaa. Poolii sana irratti seentanii fakkeenyaa fi maqaa isaanii isinittan himaa. Maammeen hin barreessaa. Maammeedhaa fi Nasrii Aanolee ni barreessu. Poolii qopheessinaa. Poolii jechuun saanduqa filannoo ta'a jechuudha. Iddoo kanatti achi nama filattuu jechuudha. Fakkeenyaaf bakka namni itti baay'atetti naaga nama 6 gooneetu parsantiidhaan nama caale sana keessaa fudhannaa. Galatooma ulfaadhaa kabajamaa. Filannoo irratti hirmaadhaa. Filannoo filachuun akkaataatti bakka bu'aa ofii. Hayyee gammachiis dabali. Gammachiis dabali shawarraa. Filannoo keessatti hirmaachuun keessanii booddee irratti illee imaanaa keessa jechuudha. Gara fuula duraatti filannoo biyyaa irratti yeroo duula filannoo taasifnu namni lammiin kamiyyuu filatuudha qaba. Lammiin hin filanne mirga isaa gaafachuudhaaf tarii mirga dhabaatuudha mala. Booda nama komatuudha mala waan jennee yaannuuf iyyuu akkasa ta'u gammachiis nama nuufeeri galatooma. Saaqa. Ayyee. Gara filannootti adeemu natti fakkaate. Namni yaada qabu yoo jiraate Saamii fi Awwaluun naa boqodhaa namoota gashee yaada irraa fudhadha. Daqiiqaa muraasa qofa. Saamii itti fufi. Okay, filannoo amma kana argee barreesseemu. Kana argee namoota hedduun eeree guutuutti hin barreessine ka itti daddabalaniiti. Nasrii ni jirtami? Nasrii kottu seenii please. Magara hello Kerro. Welcome. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaada yoo qabaatte please daddafiti. Namooti nuti nu jalaan bahin yaada keenya gudunfinee baana. Yaadni keessan gaarii kan filatu tolee maashaallah isiniin jedhee jira waan ajaa'iba hojjettanii waan dhaloota ijaaruu jabaadhaa isiniin jedhe. Galatoom ulfaadhu. Akkamittiin ani nama ani barbaadu qofa gashuu danda'amee natti mi gastii cufee situ dheengadda akkasittiin muuxannoo qaba. Nadidaa jira namni guutinaan jedhe. Namni wanni exidha ilaal exidha wanni godhiiti warra ergate kana wanni qubee xaa jirti miti fuulduratti exidha. Warra ergate kana exirraadha. Yookiin immootu wanni godhi deemi lakkoofsa. Ofii kiyyaa qofa harkisuudhaaf akka hin danda'utti. Okay, waan gootu irra oloofiti lakko maqaa isaa bichaa irratti gadhae maqaa isaa qofa irratti gadhae irra oloofi. Dhaqee maqaa isaa keessa bichaa irratti gadhae. Akkamii waan tokko jechuu barbaada. Invite gochuudha ka inni invite gochuudha inni. Arsii keessaa Walloo keessaa Wallagga keessaa weettanii asirratti nuti amma nuti amma asirratti Harargee keessaa jedhamtanii gisee isin gaafatan ummata Harargee qofaa miti kan filatu. Namni sun Harargee qofa kan bu'u. Isin galee akkasii fudhadhaa. Gisee filattan ka Harargee qofa gisee jiru ka Wallootis, ka Wallaggaatis, ka Iluutis, kan Karrayyuutis hundi keessanuu ni filattan asirratti. Kan Wallaggaa gisee jedhamu immoo hundi keessanuu akkasuma deebistanii kan Wallaggaa irra filattan. Ijoollee Harargee qofaa miti. Isin galee Harargee bikka bu'ee namni taa'us bira tokkollee ni jiru waan ta'eef. Oromoo bikka bu'ee. Obsa maa galchirree Efreemin. Wallaggaa bikka bu'ee Oromoo bikka bu'ee.
Way. Ayyee bakka na beekoo inaan gashaani. Akkan itti gashuun gaafataa rabar. Naman barbaadu qofa gashuu akkamittan Warra sitti ergate diimaadha Efreem ergadhooti. Ergadhu diimaadha yaati warra sitti ergate kaansil godhe ofirra. Efreem ati immoo irra deddeebi ergadhu gastiin guutuudha. Irra deddeebi ergadhu. Ayyee daddafaa ergadhu Efreem. Saanis meechaa Abdii akkam? Akkami, assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mee yaada? Okay, yaadni wallahi maal akka jedhallee ibsuun beeku irra hedduu namaa yaada jiru lafa kaayeetiin jira. Waan hedduu nama gammachiisu, waan hedduu deemsisuu gammachiisa. Gammachuu itti qabna filannoon keessa eeruun keessa immoo dhibbarraa dhibbatti sirriidha. Gama filannoo qofatti akka nu deemtanii yaaduma kenna malee waan biraa wanni jiru. Hedduu ulfaadha galatoon. Ayyee galatoon ulfaadhu kabajamii. Naa jiraadhu. Odaa mee ergadhu daddafiiti amma kunoo yaalaan jira. Odaa roobaa piliis gashi yaada qeeqarraa bilisa ta'ee agatee qulqullummaa qabuu fi gara fuula duraatiif kallattii kaa'uun godha. Daddafi ergadhu odaa yeroo baay'eedhaaf na gaafataa turte. Odaa roobaa yookiin Muktaar Jamaal piliis. Odaa roobaa obsa akkam nagaa jirtu. Jirra galata rabbii akkam nagaa. Nageenyi keessan akkam. Nagaa. Keessan badhaadha. Badhaadha. Akka malee gammachuu itti qabna waan kana rabbi muraadaan isin haa baasu. Garuu ani kun ilaalcha kiyya. Waan akkana kana hogguu gooneetiin jennu fedhiidhaan qofa yookaan namoota sanniin jaalanna qofaan osoo hin ta'in bilchinna sammuu ijoolleen tunniin argitee bilchinna sammuu hogguu jedheetiin jedhu umriidhaanii miti namni tokko umrii 10 illee ta'ee sammuun isaa bilchaataa ta'uu danda'a. Waggaa 80 illee ta'ee akka daa'imaa kan yaadu harkaa qabna. Kanaafuu namoota amantiirraa bilisa ta'an namoota argitee waan adda addaarraa gandummaarraa nama qeequrraa adda ta'aniitiin jedhan namoota akkanaa kanniin otoo dursitaniitiin argitee namuu wal beekaa nama asli waan na beekuudhaan waan asli na beekee fi isheen jedhaa ture malee ani nama bakkuma feeteetti waa tidhatte naftanyaa as jala jirti baasaa jedhan maaliif maqaadhaan amantiidhaan nama laalan bilchinna dhabiinsa suniin nama tokko ol seensiftee kaateet yaadarraa fuuteet hubachuu dandeetta nama san. Malee maqaan isaa kan kiristaanaa ta'eef Oromoon kiristaanan qabu kan jedheetu eenyu yookaan musliiman qabu kan jedheetu eenyu. Kanaaf siin jedhee maqaa irraa bilisa warroota ta'aniitiin jedhan yaadaan kan buluu danda'an. Maaliif ennaan maakii argee maakiin eenyu maakiin amma maqaa Oromooti moo hin taane shakkiin na keessa seenuu hin qabu. Eenyummaa isii hubachuu narra jiraata jalqaba. Nama kana waa irraa faayidaa irraa buufachuu danda'a kan jedhu. Dhiiga kan kee guruu geessuu hin dandeettu. Oromummaa namni namaa raabsuu hin danda'u. Karabbii isaa hireetu hirama. Kanaafuu yoo danda'ameetiin jedhe wanta kanniin yoo gooneetiin jennu please namoota sammuun isaanii diverse ta'eetiin jedhe ta'uu qaban. Badhinnaan kan hubachuu danda'an. Ani nama haaroo akka malee itti aareetiin jira yoo dhugaa rabbii isinitti himeetiin jedhe maaliif ennaan naftanyaan as jala teettee na galchi jetti hin galchuu jedheetiin narratti cufe. Maaliif kun jechuun maqaan kiyyoo kiristaana ta'eetiin jedhe Oromoo miti jechuudha. Akka ilaalcha namoota gariititti sun ta'uu hin qabu. Yoo nama tokko filanneetiin jennu waan hundaa kanneen irraa bilisa kan ta'e namoota mara isaa ija tokkoon kalaalu ta'uu qaba. Anin arsii waan ta'eef shawaa jibbuun narra hin jiraatu. Shawaa jiru harargee jibbuun irra hin jiraatu. Namoota akkanaa kanneen waan akkana irraa bilisa ta'aniitiin jedhan yoo dandeenyeetiin jenne waan sirriitti ol beektaniif obsaan amma hin filadhu maaliif ennaan beekamtii qabu. Waan beekamtii qabuuf isa kan barbaadu bakka biraatiif. Asitti inni gabbu'eetiin nama lama wal dhabeetiin jedhe jala adeemuu fi miti. Namoota filattanillee sadarkaa isaanii beekuun isinirra jiraate eenyutu dhageettii bakka akkanaatiif qaba. Tiwutara ta'ee maalii ta'ee obsan hinga garasiin isa kaa'u. Maakiin gara minoonna jette Amaariffas Oromiffas gara hundaanuu waan kana tasgabbeessuu dandeetti. Akkasitti namoota dandeettii isaaniitiin yoo filanneetiin jenne wanni kun galma nuu ga'uu danda'a kun yaada kiyya yoo balleesseetiin jedhe dhiifama guddaa.
Galatoom ulfaadhu egaa yaada filattootarraa akka jedhutti goona. Asli Saaqaan Gashaa please al tokkicha Bitaaniyaa Efreem galatoom ulfaadhu kabajamii yaada kee harka yaadaatti ni fudhannaa ni keessummeessinas immooti wal dhabdeedhuma akkasii yaadaan wal hubannaadhuma akkasii hambisuudhaafidha kan nuti mana kanatti walitti geenye kan tiiktookiiti malee immoo kan Oromiyaa miti kan Oromoo maraa miti kan hawaasa tiiktookii fayyadamuutii fi gara fuula duraatti tiitarii irrallee dhanneen nama 2,000 jiru kana fudhannee sa'aatii tokko gidduutti daqiiqaa 20 gidduutti yoo tiwut goonee deebine Mubaarak Muktaar amma yaada isaa fedhiin tiiktookii tiitarii irratti qabu wajjin wal qabsiisee daqiiqaa tokkotti illee nuuf ibsuu danda'a. Waan guddaa hojjechuu dandeenya jennee yaadneetidha. Namoonni waan guddaa hojjetamuu kanaaf sochii uumuu danda'an immoo sanyii gadaa filadheera abbaa cabsaa fuudheera jechuu kooti filadheera mitisitu filataa eeruu keessan galmeesseera saaqaa filadheera fudhadheera eeruu keessan galmeesseera Amiin Huseen artiist Amiin Huseen galmeesseera. Eeruu keessan akkasittiin naa kennaatoo sana booddee nama 2-3 irraa yaada fudhannee warra koree filachiiftuu kana gashinaa jechuudha. Galatooma ulfaadha. Muktaar maayikii sii kenna daqiiqaa muraasa qofa dhiifama. Ayyee ulfaadha anillee. Dhaabtaa gochuun hunda gatina ayyee. Ulfaadha galatooma dhugaa obsaa ulfaadhu fayyaa ta'ii nama akka obsaa qabaachuun nuuf Oromoo fi Oromoomuudha. Sababni waan kana jedhuu fi obsaa durillee biyyattu osoo beekuu keessattuu tiwutar ispeesii yeroo jalqabaa aanaa fi obsaa wajji eegallee Oromummaan gara tiwutar ispeesiin dhufte gaafa obsaan nu amee ispeesii eegallu garuu bu'uurri gaafas kenne obsaa yoo argitee jiraatte jeeqamni akka kilabaawusii jiru jeeqamni akka tiktaakii jiru ispeesii irra hin jiru. Sababni isaa bu'uura gaafas kenne yaadatta. Oromoon akka Oromootti loogee wal arrabsee maal akka hin deemne bu'uura gaarii kenne gaafas. So waan sani amma wanni asii yaalaa jirtanii ulfaadhu galatoomii garuu immoo wanni kun salphaa miti. Fakkeenyaaf tiktaakii irra waan akkanaa tokko yaallee turre. Garuu immoo wanni kun gabaa shulluqqee jedha nama wayiitu jira obbo Dhugoomsaa jedhaniini. Gabaa shulluqqee akka fedhe seenee bahaa akka fedhe ta'a wanni ittiin koontiroolii godhan hin jiru. Sababa saniif jecha amma waan advaayizing komitee wahiiti malee waan nama qabanii akkas karaa deebisuu danda'amu wahiitii miti. Garuu immoo warri amma filamtan kuni osoo gootanii jedhee wanni yaadu iskeejuulii walii qooddanii ilaalaal. Namni maaliif bakka wacaa dhaqa? Namni bakka tisiisni itti baay'atu hin dhabu yoo raqni du'e jiraati malee. Kanaafuu bakka gaarii tolchuudha oodiyeensii Oromootiif. Bakki gaariin maal? Taa'aatii liist aawut godhaa akka miidiyaa tokkootitti fudhadhaa tiktaakii kana. Gareen Oromoo kuni asumaan koree kanaaf yaada kennee deemuufi. Gareen Oromoo kuni walitti dhuftanii abalu guyyaa kana sa'aatii kana amma fakkeenyaaf kaamiin faa waa'ee taalentii irratti qopheessan jiraami ka artiistota akkasumaati waan wahii irratti nam tokko immoo dhufee gast invite godhe waan akkasii yoo gootan sagantaan idilee dhaabbatu sagantaan akkana namni 2,000 namni 1,000 wayi laalu yoo jiraate bakka namni itti wal nyaatu sanii fi bakka summii itti facaasan san hin dhaqu namni. Kanaafi namaaf bakka itti bu'uura gaarii hojjetamu bakka namni gaariin waan dhufee irraa baratu yoo qopheessine bakka namni itti wal nyaatu bakka summiin harcaafamu san hin dhaqu. Kanarratti osoo asumaan itti yaaddanii waan baay'ee gaariidha. Inni gama biraa waan reefu obboleessi kiyya mucaan Jimmaa tokko jedhe dhugaadha. Namni bakka maraayyii miti. Badaan bakkuma mara jira. Badaan gosallee hin qabu. Hamaan gosallee hin qabu. Garuu immoo bakka irraa baay'atu qaba. Akkasitti namoota garuu bakka hundaayyuu akka ripresentii gootanii akkanumatti nama immoo nama sirriitti qabuu danda'u. Tiktaakii qabaatee fi miti nama namni ta'u sirriitti nama hariiroo nama wajjin qabu. Keessattiyyuu waldaalee garaagaraa keessatti amma bakki namni baay'atu lafa akka Kaayiroo lafa akka Baqaaqanaa lafa akka biyya Saawudii biyyoota Arabaa kanneen ijoollee achi keessa jiran ijoollee caasaa akkasii qaban irratti osoo xiyyeeffatanii gaariidha jedhee yaadaa ulfaadhaa galatooma agalumaan nama biraa seensuu dandeettaan asumaan xumura. Ayya galata ulfaadha. Tursiisuun keenya gara Kaayiroon jiru. Hawaasa tajaajiluudhaafidha. Amma hawaasa tajaajiluudhaaf Kaayirolleetti namoonni iddoo dubbatan kanatti waan gaariidha. Galatooma ulfaadhaa.
Nasri yaada gara filannootti adeemnu poolisii gootu. Amma Atii fi maammee. wanti akka rakkootitti natti mul'ate tokko yeroo fayyadamuu dhabuu irratti hir'ina guddaa qaba. Yeroo fayyadamaa hin jiru. Tokko Abduu app mobile app nagalchi nama jedhaa jiru jiraas jalaa ni beektaa ni galchitaa MJ dirree welcome jedheera saaliyatillee. Amma walumaa gala wanti an jechuu barbaadu. Isaa Zeenuu reefu Jimmaan keessa filannee turre. Isa ammoo Jimmaan keessa dhiistee jechaadha. Artistoota Oromoo yeroo filannu artistoota Oromoo keessatti Isaa Zeenuutii fi artist Amin Hussein jalqaba irratti nuu qabda. Innaa sagantaa kana mataa ol nuu oofaasin jechuu barbaada. Ana gannabuusi obsaa HD gadi dhugalchi. Lakki filannootti adeemnu waan ta'eef poolii kireet goonee filannootti adeemnu waan ta'eef iyyuu hin bahini. Idris yaada kee daqiiqaa tokkotti please gabaabsiitu please. Okay, ani eeruma qofa seekannuu fi Nasrii haadholeetii fi aslii naa qabi. Warreen hin qabamne keessaa namni hafe yoo jiraate malee amma qabaman hundi baay'ee. Okay, haadha faatee itti nuu dabali waan ofii. Haadha faatee eessattan qabamee silayyuu binatti bitaacheetiin hin hafe. Waan ofii fakkeenyaaf amma akka nu biyya Arabaa nama jiruutitti biyya Kuwait keessatti isii qofa namni waa xiqqashu waa jechuu danda'u. Ani biyya Arabaa Kuwaitiin jira isii itti nuu dabali. Haadha faatee itti waan ofii. Eessattiin qabaadha amma Arsiittan qabaa? Arsiidhe. Ayyee. Arsii ta'uu isii qofa osoo hin taane immoo iddoo jirru kanatti fakkeenyaaf nama dhageettii qabu bakka biyya nu amma jiru sanatti fakkeenyaaf Nasriin akka Dubaayitti dhageettii qaba yoo ta'e asliin immoo akka Kaayirootitti yoo ta'e haati faaxeetuun akka Kuwait akka qeerroo Kuwaitiin jirruutitti dhageettii qabdi nama asii kan nu hirmaachisuu dandeetti rakkoo gale kamiifuu wanta olola miidiyaarra deemu kamiifuu nama dhageettii qabuudha akka naannoo biyya nu jiru kanaatti teessuudha. Kanaafi hedduu galatoomaa waan gaarii jirtanii. Chaayinaa bakka bu'ee dorgomaa jira malee Oromoo miti. Chaayinaan kaleessa mootummaa naannoo Amaaraatti jettaa har'ammoo keessa deemite. Ayyee Idris keenya galatoomi fudheera yaada kee. Please nama biraa hagabaabsinu yeroo fayyadamuu irratti rakkoo qabna jedhama waan ta'eef hagabaabsinu dura deddeebiidha. MJ akkam nagaa kee. Waalaikum assalaam. Baga nagaa amte. Jaadumalamaan qaba Israa'een bu'aa. Yaadni xiyyaas eegaa agartee obsaan waan jaa dhagayaan ture. Eegaa agartee wanni nuti isin kana ijaaruuf deemnu namni keenya gidee wal gandaa wal tumee yookaan gargaarsa yeroo feenu yookaan waan adda addaa gidee nu dhufeef waan kana waliin qindeessitan na fakkaatti. Suni pee nama agartee namni kum dhibba qabuuf namni yoo harargee amma fakkeenyaaf akka harargeetiin dubbadha namni kum dhibba qabaateef namni harargee kan dhageenyee jira. Namni kuma lama qabaateef namni harargee kan isa booda jiru jira. Akka reefu sun jechaa turtanii. So wanni kana ijaaramnuuf namni harargee guutuu amma gantummaaf wallollee nuti fi arsiin nama sun nama nuti filannu sun takkichaa namni kum lama qabu sun namni harargee ni dhagee akkasi filannoo keessa kaaya. So nagartee amma nama akka Xaliilee jira nama akka Haroo jira nama akka Demiinaa jira. Gama kiyyaan kanaan filadhee harargee keessa lammada mucaa reefu ni bu'aa mucaa reefu Haroo komaltii jira. Haroo qofa irra filame. Kiyyaan sun ani maqaa isaan beeku kiyyaan sun rakkina qaba rakkina inni qabu rakkina amantaati. Haroon ati kiristiyaana ati amaaraa hin jenneen guyyaa agartee asliimitti jira. Koree filannee deebina. Kiyyaa sun irraa qabadhaa kiyyaa sun deebi'ee goofraffaa beektaa ganda namaa hunda dhaqee haruma hoonchaa jira goofraffaa qabadhaa ani irraa bu'ee hin jira namni guddina qabaachuuf miti nama hedduu qabaachuuf miti filattanii namni dhageettii ni qaba nama harargee keessatti kaja'u abboo haroo fi Xaliilee fi Demiinaan kaadhiyaan akka nam tokkotti nageen naa oolaa dalagaa jabduu jirtanii ifaadha. Maal isinitti fakkaata maqaan irra deddeebi'amaa jira malee maqaan haaraan hin jiru waan ta'eef iyyuu. Obsaa wanti inviteeshinii kennidaa jiruuf illee jechuudha baay'ee barfataa jirtu yaada namootaa fuudhuutti deemnu yoo ta'e namni 600 kun marti isaa osoo seenee amma yaada sadeetti tola jara keenya yoo waan tokko gabaabsa jalaa deemne malee yaada namootaa fuudhaa yeroo deemne lafa nutti bari'a jara keenya dhiifa booli namni dhaara koomanti jala taa'ee dhiisee deema namni nuffa jechuudha waan kana gara murteetti seenaati waan tokko waan salphaadha kun waan hangas maratti yeroo nuti fudhachuu qabu miti dhugaa dubbachuuf. Ayyee Damiina Oromoo qabeera saniif maal goota sitti fakkaate maamme waan tokko adda nuu baasi. ABCD hamma meeqaatti filuu dandeessa? ABCD hamma meeqaatti filuu dandeessa? ABCD yoo feete hanga zeddiitti barreessuu dandeessa. Ani isiniin barreessa kan kutaa feeteetu naa barreessan isin barreessa foolii irratti rakkoon qabu.
Ayye sanidha. Sana booddee hin filannaa. Warri filame immoo eenyu akka eessaa dhageettii qabu yaada bilchaataa akka qabu gaarii godhee beeka waan ta'eef iyyuu yaada MJT fi foloorii irratti dipeend taanatu hin taane fakkeenyaaf amma Dooktar Alimaa Jibriiliin ani TikTok irratti argeen beeku. Garuu yaada qabu waan ta'eef akkaataa yaada isaaniitti yeroo dhufan nullee nama eenyutu kenna foloorii eenyu kenna asirii dhuma faatu kenna bar nasirii dhuma faatu kenna bar sanaaf akkasitti nu beeka. Caaltuu caalaa. Obsaan eessa galmoofte? Walitti qaba. Koree taggalbaa. Ganda kee uuman beeknee fi dhiifama garuu. Abshir. Maal bee obsaan eessa? Mucaan nu rakkise mucaan jechuudha gaafa fedhe ani Jimma jedha gaafa fedhe ani Wallagga jedha gaafa fedhe Boorana jedha gaafa kaan Karrayyuu jedha gaafa kaan Wallagga bakkuma geessin wallaalle. Wallorraa dhabe. Namni beeku namni natti moo jiraate Dooktor Asilillee taanaan badhaasa qaba naannoo inni itti dhalate. Saniifuu yeroo keenya qusachuudhaa fi yoon dogoggoree fi namni itti dabalamuudhaa qaba jettanii yaaddan itti dabaltuu gara maqaa barreessuutti deema gubbaarraa gara amma kakkeerroo kana jalaa baasaa jiran artistootaaf ustaazota illee kanaa filannoof dhiyeessina laxalaxa argoo bakka biraazar. Hayyee. Maame jalqabi Arsii fi Baalee irraa. Arsii. Hayyee naaf obsi yeroo tokko maqaa mata dureen barreessa. Qaayidis. Hayyee Arsii Baalee jedhu. Arsii fi Baalee irraa sheer godhaatoo daddafaayi nama hin argine dhufee yaada isaa haa kennatu. Nama shan naa himu. Nama shan qofa miti kaa itti dabali. Dura jalqaba. Nasri Anolee maqaan isaatiin tun godha. Nasri okay. Asli Onnee Sabaa. Asli Onnee Sabaa. Okay ayyee. Irratti Ziizoo Boos. Ziizoo Boos. Jaal'iluu Abbaa Daabee. Jalilu. Sabboontuu Muhammad. Sabboontuu Mustafaati sorry. Sabboontuu Mustafa. Ayyee. Arafaat Mubarak. Haadha Faatee. Muhammad Daksiisoo. Fi Amin Hussein artistii godhannaa jedhe. Amin artistii keessa galmeessita. Amin artistii Oromoo keessatti addatti artistoota. Na dhaggeeffadhu ibsa. Namoota amma jechuudha maqaa galmeessite akka Arsiif Baaleetti jechuudha. Nasri Anolee, Asli Onnee Sabaa, Ziizoo Boos, Jaaliluu, Sabboontuu Mustafaa, Arafaat Mubaarak, Arafaati. Sabboontuu Muhammad. Dhiifama Sabboontuu Muhammad. Sabboontuu Mustafaati. Muhammad Ibn Sabboontuu Mustafaati. Hayyee. Sirrii. Arafaat Mubaarak. Galmeessee Arafaat Mubaarak, Arafaati, Muhammad Deeksi. Arafaat Abubakar, Arafaat illee. Hayyee. Arafaat Abubakar. Hayyee. Sani. Maqaa hojjetanii. Arafaat Abubakar iba. Ayyee amma laali poolii ilaala. Eraa lamma Arsiif Baalee jedhee hirmuu jedhu meetu jidduu isaatti jechuudha. Maqaa tartiibaan isiniif fidaa sana keessaa kan isinii tole select gootu jechuudha. Daqiiqaa meeqaaf? Daqiiqaa 4 jechuudha. Daqiiqaa 4 jechuun itti fufnu moo kanuma daqiiqaa 4 eegnee rizaaltii isaa screenshot. Dura keessaa baafna jala baasaa deemna. Kan Arsiif Baalee lafa keenyee kan Jimmaatti deemnaa jechuudha. Ayyee. Filadhaa bu'aan keessan egaa. Nasri Anolee qabxii 49 dursaa jira. Nasri Anolee 47 galee Asli Onnee Sabaa 18 Ziizoo Boos 11 Jaaliluu 2 Sabboontuu Mustafaa 2 Nasri Anolee 48 galee itti muddaa Pool kan jedhu irratti jechuudha. Kaati Faateo.
Haati faatee qabxii meeqaffaarra jirti? Haadha faateen parsantii tokko qofa. በጣም ያሳዝናል። Asirratti miti kan filattan poolii kan jedhu tuqa poolii kan jedhu tuqa asirratti miti pool kan jedhu tuqa oboleewwan pool kan jedhu bakka kaameeraa jedhu maayik jedhu maltii jedhu biratti pool kan jedhu jira. Kan akka beettee bilookeettii walirra taa'e fakkaatu sana jechuudha. Mallattoodhaan akkasii galuuf. Rogarfee lama kan walirra taa'e xiqqoof guddoo. Isii yeroo tuqxan maqaa isaanii tartiibaan isiniif fida. Mul'atu. Daqiiqaa afuriif dafa. Mubaarak ergadhu please. Elo bakka jettu san seeraan gannaatu tuqa. Akka keessan jalaan gan. Akkatti hammatamutu jira baay'ee rakkoon qabunni. Baba, شوفي ما في شوف بابا ما في شوف. Iddoo kana pool iddoo jettu iddoo kana iddoo maltii gastii bira jechuudha. Itti min seeraan obsaa'ee haa namni seeraan qabatu booda illee iddoo pool jettu barreeffama keessan gajjallaa iddoo pool jettu jechuudha. Kunoo iddoo kana guddatee mul'atu maalan godha. Otuun abduu gashuu baadhee silaa guddisee mul'isan ture. Abduu. Anatutti basirraa ayya. Ayyee itti fufi. Teeknooloojiitti sumadhatu jira. Why? Gola bamer. Aye screenshot god. Na gola bamne. Daqiiqa meeqa goote limiti isaa mamme. Mamme limiti isaa taayimi. Maa fira deebifte maa kii horoo dhiisee irra deebisee malee irra deebisee bara deeqa ta'u kan muudame. Maa kii irra deebisee hin qabdu. Filadhaa seena nama sinii ta'u iddoo hundaarraa filattu namni dabalaa jira namootatti sheer godha waan faayidaa qaba jennee yaannu duula tiwiitarii sagalee ta'uudhaaf tiiktook irratti illee sagalee taanee jaalalaa fi kabajaan walii wajjin jiraachuudhaaf waan faayidaa qabeessa ta'e akkaataa gargaarsaatiif akkaataa haamileetiif waan hundaafuu gochuudhaaf deemna waan ta'eef iyyuu piliis jabaadhaa isiniin jenna. Maammee irra deebistanii eegalchiisaa artanii. Haayidara abdii bilisummaa piliis nu jeeqinaa namoonni kaan piliis rabbii jiraati. Haayidara abdii bilisummaa namoonni jiru. Golaba. Tumuramee jira already. Yeah. Screenshot goote? Screenshotin isinii godhaa. Tokkoffaa irratti kan jiru kan natti agarsiisu ilaa naaf qabi tokkoffaa irratti kan jiru Nasriyaan Oleetii 43 Aslii Onnee Sabaa 27 Ziizoo Boos 8 Jaaliluu 7 Sabboontu Mustafaa 1 jechuudha. Akkasitti mul'isaa jira asirratti jechuudha. Screenshot gooteetta. Miti? Screenshot godheen jira. Godheen jira siifan ergaa. Tole. In deemna jechuudha gara biraatti. Eeyyen haada barru kana xumurru kalas. Abduu mee yaada gidduutti yoo akka qabaatu taate. Horee seera tumtuu baattanii. Booranarraayi mooddoo biraadhaa filannuu dura iddoo namni muraasni jiru ta'e. Ayyee. Shawaa irraa. Ayyee naaf obsi. Shawaa irraa. Ayyee. Abdiisaa Aagaa. Mubaarak Musammaa jala gabbuu ijaara Mubaarak Musammaa ol galchi. Abdiisaa Aagaa. Ayyee. Saaqaa. Saaqaa. Urjii Guutamaa. Urjii Guutamaa. Obsaa Abdiisaa. Obsaa Abdiisaa. Beerii. Sanyii Gadaa. Caaltuu Caalaa. Caalaa.
Yoo namni hafe jettan jiraate tarii waamamee kanan dogoggore yoo jiraate naaf himaa please. Naaf himaa. Ayyee qophaa irratti hirmaachuudhaaf obboleewwan irratti hirmaachuudhaaf. Warra amma Kan shawaati irra deebi'an. Irra sinii Kan shawaati jechuudha. irra naa Ilaali. Laa bikkatti filatan irra deebi'an amma seenaa jiraachuna. Obboleewwan bakki itti filachuu dandeessan bakka pool jedhu kana jechuudha. Alaala yeroo nama siniif gadhiise barreeffama nama barreessee ka'e irra keessatti fidee siniif mul'isa. Koomantii jalatti ol godhee jechuudha siniif galee. Isa yeroo gattuqxanii jettan tartiibni namoota maqaa barraa'ee jechuudha siniif dhufa jechuudha. Kan shawaa kan jedhu jechuudha. Kan arsiif baalee xumuramee jira filannoon jechuudha already. Kan shawaa ammatti fufa waan ta'eef itti qophaa'aati. Bakka maqaa sana qofa select gootu. Yoo aslii barbaadan aslii no fakkeenyaan isiniif kennaa jira. Yoo Muhammadii barbaadani bakka Muhammad jiru barbaadanii select gootu jechuudha. Nama isinitti tolu jechuudha. Tole akkasii amma isiniif hin gadhiisa already kan shawaa jechuudha. Poolii kan jettu dura naa dubbisi. Kunoo gadhiiseen jira already shawaa irraa ilaalladhu. Shawaa irraa kan jedhu. Gadi tuqaa. Paa'oo laalama kan of jalaa qabu jarratti bakka filaawurii sana bakka baaboo qabdu sana bira kan jiru jechuudha harka bitaarraan. Pool kan jedhu sana kan gadi tuqaa. Sana booda maqaa gadi isinii tarreesse jechuudha shawaarraa. Abdiisaa Aagaa, Saaqaa, Urjii Guutamaa, Obsaa Abdiisaa, Beerii, Sanyii Gadaatii fi Caaltuu Caalaa. Eeyyeen. Obsaa Abdiisaa amma dursaa jira. Abdiisaa Aagaa lammaffaa irratti itti aanaa. Gaaffii adeemsaa Mubaarak argadhu. Haa gash jedhameen ture dawayyaadha. Biisiin ta'e. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkasitti bareennee sittin tolu garuu geemiidhaaf utuu hin taane mariidhaaf akkasitti hoggaa baay'ennee waa'ee sabaa dubbanna. Baay'ee namatti tolaati. Qoyyaa stop al tokko yaada wayin qabaan. Mubaarak amma yaada duraadhiis yaadni kennumu. Waan ajaa'ibu wal qaba qoyyaa deeqaa tokko itti nan bu'an. Wallahi nan bu'a. Yaada jettanii biisiin godina Arabbeedhaati. Yaada miti eeggafadhaa yaada filannoochaatiin. Tokkoffaa ummanni harki caalu bakka puulii kee maaloo kee kana argaan jiru seenaan jiru. Nama 2,200 jira tokko jedha. Lammaffaa immoo ummanni erga kennate nama 100 caalaa ummanni kun yaada gaa. Namoonni kun tooppiidha. Ana keessaa baasaa. Namoonni kun tooppiidha hoo baganuu argame baganuu filatame ofiinuu keessaa arcaa. Isinii galee ofiinuu keessaa arcaa geessaa telegiraamiitti nuu galchaa waa tokko rakkoon qabu uummata kana hin dabalinaan hidhisina yaada koota. Maa ati filannoo kuutaan sodaatte? La ana baasaan jedhee ana baasaa. Lakka akkasii poolii argaa jirraa jedhu poolii. Mubaarik dubbata malaalistii qabda ilaali hadda mirqaana qabda mubee hadda tifataa hidhiiti taana aarsi du'aa inuu godhe hajaana bahu jedhi amil kaahu jedhiiti mubee koo rabbi jedhiiti. Garuu komentii ilaaluun bareeda yaada koratti komentii ilaaluun bareeda ishi bareeda ishi. Mubee dhiifama. Poolii kan jedhu. Jira obboleewwan nuti nu dafa yeroo fayyadamnu sa'aatii dheeraa asirra taa'aa jirra. Qama. Mirqaana qaba mubee. Fataa hidhee jira. Mubee miira mirqaana dhufee nurra bashi. Obboleewwan poolii kan jedhu bakka harka bitaarraan jiru jechuudha. Bakka fakkiin abaaboo jirtu sana pool kan jedhu sana tuyitanii maqaa achirra jiru san leektu gootu. Waan salphaadha baay'ee. Sakandii 51tu hafe. Jabaadhaa. Sagaleen keessa gatii qaba. Namoota filadhaayi. Itti gaafatamummaadha malee immoo muudama miti. Kan tiiktookii irraati. Saniifuu akkasitti nuuf hubadhaa nama yaada bilchaataa qabu nama kanaan dura yaada sabummaa walitti qabu kan gosummaarraa kan gandummaarraa kan arrabsoorraa kan jibbarraa. Dhumatee jira obsaa. Dhumatee jira. Screenshot godhee lafa kaa'aa. Hanga yoonaatti jechuudha sadarkaa tokkoffaa irratti kan jiru obsaa Abdiisaatii 54 Abdiisaa Aagaa 29 itti aansuudhaan sadaffaa irratti Beerii sanyii gadaa arfaffaa irratti Beeriidha. Akkasi screenshot godheen jira booda irratti backgroundii godhama. Kani kutaa kamitti dabarru? Wallagga. إلى كبيرة عنده مسويين
Gadaa bilisummaa. Eessa bakki ta'e please. Mubaarak gadaa bilisummaa filannoo gochaa jirru namoota. Qubee maa kan hin darbine muuziqaa dhaggeeffataa. Wallagga irraa hayyeetti fufi. Kan maaliif filataa jirtu jettanii namoota bakka nu bu'anidha. Warri haaraan dhuftanii namoota wajjin deemuu dandeenyudha. Namoota tokkummaadhaa fi sanyii gaarii facaasuu danda'u jennee amanuudha. Galatooma ulfaadhaa. Wallagga irraa xannaa. Xannaa hayyee. Siif bar. Hayyee. Dr. Alima. Hayyee. Kush Nations. The Kush Nation. Yeah. Dr. Nafiat. Gadaa bilisummaa. Dr. Alimaan hin beektu egaa galatooma. Gadaa bilisummaa jettitta maami? Eeyyeen. Xannaa siif bar Dr. Alima Gadaa bilisummaa The Kush Nations and Dr. Nafiat Geetu. Barreesseera. Barreesseera qonna jalaa dhokate. Seenaa sanyii jaalmarroo. Kuno seenaa noo kan jettan murtoo keessanii ni jiran dhiisaa waan akkasii. Seenaa sanyii jaalmarroo galatooma. Gashii. Hayyee kan wallaggaa itti hafuufnu obboleewwan qophaa'aa amma sirrii deebinee isinitti himnaa namootni tartiiba aabaa caadaa jedhee hanga gaatti isiniif kaa'uu danda'a. Hanga zaatti isiniif kaa'uu danda'a. Nama isiniif naaf ta'a jettan filannoo keessanii maqaa isaa qofarra yeroo dhattanii select gootan filattanii jirtu already jechuudha. Filannochi akkasiin deema waan ta'eef smart ta'aa deemnu more fooyya'aa jechuudha. Teknooloojii hojii wal baraa deemnu. Istaayiluma wal fakkaataa tokkoon callisnee hin duunnu. Haa barru waan kanas jechuudha. Wanta asirratti qophaa'eef akka namni more waan tokko beektee salphisaa short cut itti fayyadamaa deemuu fi kanas haa barru jechuudhumaa fi wallagga irraa kan jedhu kana eegallee jirra amma eegaluudhaa fi jalqaba. Harka baasu jechuudha. Wallagga irraa namoota kun namoota kana keessaa namni 2-3 nuuna deemuu jettanii filattu jechuudha. Sana booddee yeroo waa dhalatu mariidhaafis rakkoodhaafis furmaataafis walii wajjiniin akka isaan hojjetaniif bakka buufattu jechuudha. Dr. Nafiat ajaa'ibatti dursaa jira. Kan barbaadan filadhaa. Dr. Alimaa Jibriil, Siif Bar, Xannaa, The Kush Nations, Gadaa bilisummaa, seenaa sanyii jaalmarroo. Daddafaa daddafaa. Dhaqaatii poolii keessaa filadhaa. Poolii keessaa. Ani filachuu hin danda'u iyyuu ibassu baabul. Ati yoo stara taate attamitti filatta harki kee qabama hin dandeessu. Naan filadha dhee na futaa jabe beektaa amma yoo naan filanne. Hin danda'amu nu filachuu hin dandeenyu namni asirra jirru. Filadhaa filadhaa filadhaa. Filadhaa. Bu'aa filannoo asumaan bara. Filachuu dhabuu keenyatu nama nuti hin jaalanne nama paartii isaa jaallate qofa nurratti fe'ee baraanii bo'aa jiran siyaasa illee na jala hin jedhinaa kun kan hawaasummaati waltajjiini warri filattan immoo taaptaabii fi sheerii godhaayi kottaa waan ibsaan faan itti jiran ilaalaa jedhaa nama fira. Filannoo baranuu dhufanii as jalatti. Aaditti gochuu dandeessaayi? Kana booda hin danda'amu warra diidan. Arifadhaa yaa sabaa. Daqiiqaa lama qabdu wallagga irraafti filannoon kan gaggeeffamaa jiru namoonni poolii eessatti filanna kan jettan bakka abaaboo qabdu jalarratti jechuudha. Iskiriinii keessan irratti bakka suuraa abaaboo fakkaatu san harka bitaa irratti fuul kan jedhu jira bakka sana paa'oo laalama kan of biraa qabu jechuudha. Achi yommuu tuqxan
Wallagga irraa jedhee tartiibaan maqaa namootaa isinii fidaa isa keessaa harkumaan gadi tuqxu maqaa nama barbaadanu san harkumaan gadi tuqxu bakka filattaniitu jechuudha ammasuma salphaadha baay'ee. Bakka poolii sana. Daddafaa. Black Diamond, welcome. Itti jirtu miti jaraan itti jirtu miti daddafaayi sagaleen keessan dubbataa jira asirraayi sagalee keessan itti dabalaa dubbachiisaanii poolii warra baruftan poolii seenaa dhuma bilbila keessanii gara dhuma iddoo sheerii sana cinaa poolii barreeffama jedhu sana tuqaa seenaati itti bu'a bilbila keessan gara dhuma namoonni filataa jiru. Akka carraa ta'e Wallaggi dooktarii lama bakka buufate jechaa jiru asii. Sadii lakki. Lama. Xannaa siif bar Dr. Haliibaa Zakuush Neeshin Dr. Naafiyaar Gadaa Bilisummaa seenaa sanyii Jaalamarroo. Eeruu keessaniidha kan fudhanne sana booddee keessaa nuu filattu jechuudha galata. Sakandii 40 hafa xumuramuudhaaf kan Wallaggaa jechuudha obboleewwan. Hanga yoonaatti Dr. Naafiyaadii fi Dr. Haliimaan dursaatu jiru. Black Diamond galatoomii waan subscribe gooteef namoonni subscribe gochuu dandeessan subscribe godhaa. Nama 16. Doktoriin lamaan dursaa jiru. Pooliin bakka kana naa kun argitu barreeffama ishee kana. Hundi keessan irratti hirmaadha. Pooliin bakka kana. Isa ammaatiif ammana yoo tarkaanfannee gara boodaatiif sana caalmaatti tarkaanfachuu dandeenya waan ta'eef jabaadhaa hin tuffatinaa gumaacha keessanii sagalee keessan hin tuffatinaa sagalee filannoo shaakalaa dimokiraasii shaakalaa sirna gadaa shaakalaa kun daayirekti dimokiraasiidha. Namoota filattan fuulduratti ilaalaa jirtu screenshot nu godhaa bakka. Daqiiqaan 5 xumurameera. Ayyee goolabamee jira. Screenshootiin godhadhaa. Qabxii waliigalaatiin jechuudha. Qabxii waliigalaatiin Dr. Naafiyaar Geetuu dhibbeentaa 56 tokkoffaarra jira. Itti aansuudhaan Dr. Haliimaan dhibbeentaa 11 jechuudha. Parsantii 11 kan dursaa jiru itti aansuudhaan jechuudha. Xannaan sadaffaarratti jechuudha. Tokko hanga 3 isaanii. Screenshootii godheen jira. Kan Wallaggaa xumurree jirra. Gara kutaattaa nutti dabarraa. Tole. Ayyee. Kutaan itti aanu Jimmatu dhufe. Jimmadha. Akkuma beektan TikTok irra hirmaannaa guddaa warreen qaban Jimmaadhaa fi Arsii fi Harargeedha. TikTok irra hamman beekutti jechuu kooti. Hirmaannaa kana fuunee gara Tiwutarii sin deemna jenneeti yaannaa Jimmarraa mubee filannoo haqaaf bilisa geggeessuudhaaf hin taata. Eegalee obsaayiroo. Filannoo haqaaf bilisa geggeessuudhaaf jechuun amma maqaa kee keessadha. Mahammad Biin Aljeesira. Naga qaba. Gadi si buusa namni duula filannoo geggeessaa jiru hin jiru asii. Ayyee. Mahammad Biin Aljeesira Mubaarak Musammaa.